Akkam jirtu jaallatamtoonni maatii imala kaayyoo baga jiraattan isiniin jechuun barbaada. Anillee nagaa kiyya. Akkuma yeroo darbe isiniif kaasuuf yaale namoota gara imala kaayyoo kanaatti kallattii garaagaraatiin afeerraa gochaa turre. Namoonni dhuftanii chaanalicha sabiskiraayib gochuudhaan sheerii gochuudhaanii bira dhaabbachuu jalqabdan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Poostii koo yeroo darbee irratti amma kan isiniif qabadhee dhufu poostii bareedaadha yookaan immoo kan isin onnachiisu kan irraa barattan kan ittiin of jijjiiruudhaaf akka jalqabaatti yaada keessan keessa of galchachaa deemtan isiniif qabadheen dhufa. Innis immoo imala kaayyoo kan jedhu isiniif qabadheen dhufa isiniin jedheen ture. Kunoo har'a mata duree kanaan isiniif dhufeera. Sana dura garuu namoonni haaraan chaanelii kana dhuftanii ilaaltanii daawwattan ilaaltanii darbootuu hin taane sabiskiraayib gochuudhaanii namootaaf sheerii gochuudhaanii akkasumas bakka itti fooyyessuu qabnuu fi irraa barachuu qabnu yoo yaadni kan jiru ta'e saanduqa yaadaa keessatti koomentii gochuudhaan akka nu bira dhaabbattan chaanelii keessan akka jabeeffattan ammallee irra deebi'een waamicha isiniif godha jechuudha. Kana immoo gootanii argamtu gootanii waan argamtaniif gamanumaan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Gara mata duree kootitti yeroon isin deebisu waa'ee imala kaayyoo waliin ilaalla isiniin jedheera. Imala kaayyoo ilaaluu dura kaayyoo jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Kaayyoon hundumti keessan kaayyoon maali jedhee utuu isin gaafadhe inni kaan kaayyoodha kaa jedhee kan deebisu jira. Garuu immoo deebii sirrii kan deebisu immoo namoonni baay'een jiraachuu dandeessu. Kanaaf kaayyoo gabaabsee gaafan isinitti immoo kaayyoo jechuun wanta galmaan ga'uu barbaaddanidha. Wanta namni galmaan ga'uu barbaadu akeekni isaa bakka inni bira ga'uu barbaadu kaayyoodha jechaadha. Egaa kanaafuu imalli kaayyoo jiraachuudhaaf maaltu jiraachuutu irra jiraata? Dura kaayyoon jiraachuutu irra jiraata. Kana jechuun bakka geessan tokko beekuu danda'utu isin irra jiraata. Waggaa 2 irratti, waggaa 3 irratti, waggaa 4 irratti, waggaa 5 irratti bakka ga'uu barbaaddan yoo jiraattanii waggaan jalqabaatti, waggaa ittaanutti, waggaa 3ffaatti, 4ffaatti adeemsi isin keessa deemtan sun immoo maal jedhama? Imala kaayyoo jedhama jechaadha. Kanaaf namni imala kaayyoo jalqabuudhaaf dura kaayyoo qabaachuutu irra jiraata. Namoota baay'ee yoo gaafattanii deebii ajaa'ibaa isin gaafatu. Ani nama kaayyoodhaa isiniin jedhu. Ani kaayyoo malee nama jiraatu miti isiniin jedhu. Garuu ispeesifaayii godhii adda baasinatti yoo jettanii namni ani kaayyoon koo waggaa 1tti, waggaa 2tti yookaan waggaa 3tti bakka kana ga'uudha, konkolaataa bituudha, dookterii ta'uudha yookaan immoo mana ijaaruudha jedhee ispeesifaayii godhee isinitti himu nama muraasa ta'uu danda'a. Ofii keessanitti deebitanii of ilaaluu dandeessu. Waggaa 1 irraa maal ta'uudhaaf kan isin kaayyeeffattanii waggaa 2 irratti eessa ga'uudhaaf maal galmaan ga'uu barbaaddu? Waggaa 3 irratti maal galmaan ga'uu barbaaddu? 4tti 5tti maal galmaan ga'uu barbaaddu kan jedhu namoonni chaanelii kana irratti sagalee koo dhaggeeffachaa jirtan kun deebitanii akkasiin of gaafattanii barbaada. Dhuguma namni kaayyoo kana adda baasee waan keessa oolu, waan keessa bulu, waan keessa jiraatu kaayyoodhaan jiraachaa jira moo akkasumatti bariisisna, akkasumatti dhiisisna, guyyaan guyyaatti dabarsee, torbeen immoo guyyaatti nu dabarsee, ji'i immoo waggaatti nu dabarsee waggaadhaa waggaatti bakkuma waggaa darbeetti mul'anna moo dhuguma kaayyoo tokko lafa kaa'annee barreeffamaan kaa'annee jijjiirama waggaa itti aanutti fidaa jirra kan jennu akkasiin of gaafattaniin barbaada. Kanaaf bakki isin ga'uu barbaaddan tokko jiraatennaan maaltu isin barbaachisaa? Imala kaayyootu isin barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa garaagaraa irraa gara giddu galeessa magaalaa biyya kanaa Finfinnee dhufuu barbaaddu yoo ta'e takkaadhumatti Finfinnee keessatti dhuftanii of hin agartan. Maaltu isin barbaachisaa? Imalatu isin barbaachisaa jechuudha. Imala keessa maaltu jira? Yeroo magaalaa garaagaraa irraa dhuftanii gara Finfinnee dhufuu yoo barbaaddanii Finfinnee keessatti takkumaan of hin agartanii chaalenjiinis jira, wanti isin gammachiisus jira, waan isin hin gammachiisnes jira, roobni isin mudachuu danda'a, aduun isin mudachuu danda'a, karaatti konkolaataan cabuu danda'a, utuu hin cabin ga'uu dandeessu. Konkolaataa isin filattan kamiitii adeemsa tiraanispoorteeshinii isin filattan irratti, tiraanspoortii isin filattan irratti hundaa'uudhaan tokko dafee ga'a, tokko dafee hin ga'u. Inni kaan xiyyaaraan deema, daqiiqaa muraasa deema, inni kaan konkolaataadhaan deema, suuta qaqqaba. Adeemsi kun magaalaa kan biraarraa Finfinnee dhuftanii seenuudhaaf wantoota isin keessa dabartan ta'uu danda'a jechaadha. So bakka ga'uu barbaaddan
takkaadhumaan hin geessanii imalatu isin barbaachisa jechaadha. Bakka ga'uu barbaaddan tokko Finfinnee dhufuudhaa fi maaltu isin barbaachisa? Sababni isin Finfinnee dhuftaniif jiraachuutu isin irra jiraata jechaadha. Akkaataa kana namni kaayyoo utuu hin qabaatin imala kaayyoo hin jalqabu na dhageessanii kaayyoo utuu hin qabaatin bakka ga'uu barbaadu galma wayii tokko utuu hin qabaatin imala kaayyoo jalqabuu hin danda'u. Kanaaf namni kamuu bakka ga'uu barbaadu tokko dursa barreeffamaan saganteessee itti yaadee barreeffamaan qabaachuu danda'utu irra jiraata. Waggaa itti aanutti maalirra ga'u akka barbaaddan yoo qabaattan ji'oota 12 kana keessatti imalli isin imaltan maal ta'a jechaadha? Imala kaayyoo ta'a jechaadha. Kanaafuu imalli kaayyoon waan akka tasaatti dhalatu miti. Akka tasaatti waan dhalatu miti. Gaaffiin yaanni wayii gaafa sammuu namaa keessa bulutu dhalata. Imalli kaayyoo yoom dhalate seetan? Gaafa isin gaaffii of gaafattan. Gaaffii kamii yoom of gaafattan? Yoo maaliifan dhaladhe jettanii yoo gaafa of gaafachuu jalqabdan imalli kaayyoon dhalata. Jireenya koo keessatti maal jijjiiruun barbaada jettanii gaafa of gaafattan imalli kaayyoon dhalata. Eessa ga'uun barbaada jettanii gaafa of gaafattan imalli kaayyoon dhalata. Gaaffiiwwan akkasii gaafa of gaafachuu jalqabdan maaf akka dhalattan gaafa of gaafachuu jalqabdan jireenya koo keessatti maal hojjechuun qaba maal jijjiiruun qaba jettanii eessa ga'uun qaba jettanii gaafa of gaafachuu jalqabdanii maalidhaa sanyii facaafataa jirtu jechaadha. Sanyii kaayyoo facaafachaa jirtu jechaadha. Sanyii kaayyoo facaafachaa jirtu jechaadha. Kanaaf namni imala kaayyoo jalqabuudhaaf gaaffii of gaafachuutu irra jiraata. Maaliifan dhaladhe? Jireenya koo keessatti maal jijjiiruun irra jiraata? Eessa ga'uun barbaada? Jedhee of gaafateennan sanyii facaasuu jalqabdaniitu jechaadha. Kaayyoo jalqaba gaafa facaaftan yaada keessan keessa gaafa bulchitan sanyii kana gaafa facaafattanii homaa tokko hin mul'atu. Addunyaan isin arguu hin dandeessu. Namni biraan isin irratti hin beeku. Isin iyyuu homaa waan karoorsitan isinitti hin fakkaatu. Maaliifan dhaladhe jettee of gaafachuu homaa tokko sitti hin fakkaatu yeroo sana. Jireenya koo keessatti maal jijjiiruun barbaada jettee yeroo of gaafattu eessa ga'uun barbaada jettee yeroo of gaafattu oolmaa kee yeroo sakatta'uu jalqabdu. Ganama baatee galgala galtee galgala raftee ganama kaatee guyyaa guyyaatti dabarsitee torbee torbeetti dabarsitee ji'aan waggaa kee akkasumaan kan dabarsitu yoo taate isa keessaa gaafa baatee gaaffii kana of gaafachuu gaafa jalqabdu sanyii facaasaa jirta jechaadha. Sanyii yeroo facaaftu sanyiin kee kun hin mul'atu. Atuun beektu. Addunyaan sin argitu. Sanyii midhaanii fudhadhaa. Gaafa jalqaba faca'u eessatti faca'a? Biyyoo keessatti faca'a. Biyyoo keessatti hin mul'atu. Namoonni hin argan waan ta'eef lukaan illee irra deemuu illee danda'an. Isinii galee namoonni illee irra deemuu danda'an. Dhagaa gurguddaa turra ta'a. Wanta isa gadi qabu baay'ee turra ta'a. Garuu sanyiin sun kanuma hundumaa dandamatee faana miila namaa dandamatee wantoota irra jiran biyyoo ofirraa galagalchee gaafa biqilee xiqqoon ishee biqiltuu ishee gaafa mul'atu namoonni hin kabaju. Utuu arganii irra hin ejjetan. Utuu iji isaanii arguu irra hin ejjetan. Irraa goranii bira darbu. In kunuunsu. Itti aramu. Itti soqu. Kunuunsa barbaachisaa godhuuf muka bira dhaabanii akka inni qajeelee guddatutu barbaachisa yoo ta'e muka bira dhaabanii qajeelchanii fi guddisu. Booda hin guddata. Gaaddisa ta'a. Hin daraara. Sanyii godhata. Firii godhata. Firii sana namoota turraa nyaata. Gaaddisa sana namoota turraa ta'a. Hin galateeffatu. Kaayyoo gaafa facaaftu akkasuma gaafa itti facaaftu homaa tokko namni sirratti hin beeku. Ati ofitti hin beektu. Gaafa kaayyoo facaafatte kana maaliifan dhaladhe kan jedhu gaafa deebii kennuufi jalqabdu. Jireenya koo keessatti maal jijjiiruun qaba jettee wantoota jijjiiruu qabdu irratti gaafa hojjechuu jalqabdu. Eessa ga'uun barbaada jettee gaafa lafa ga'uu barbaadduuf imala kee gaafa jalqabdu. Namoonni kaleessa dheengaddaa akka kaleessa dheengaddaatti siin ilaalanii. Mucaan jijjiirameera, mucayyoon jijjiiramteetti siin jedhu. Mucaan kun sakaleessaa miti, mucayyoon kun sakaleessaa miti siin jedhu. Jireenyi isaa jijjiirameera maal argate siin jedhu. Dur ikkoo waa'ee biizineesii haasa'u amma waa'ee biizineesii haasa'a siin jedhu. Dur waa'ee jireenyaa haasa'u amma waa'ee jireenyaa haasa'a siin jedhu. Namoonni si kabajuu jalqabu, si utubuu jalqabu. Nama kabajamaa taata, mul'achuu jalqabda, hin dhaggeeffatamta. Adeemsa kana keessatti maal taata jechuudha. Imala kaayyoo kee galmaan gaatta jechaadha. Booda namaafituu akkuma biqilaa sanaa namoonni sirraa gorsaa argachuu jalqabu jechaadha. Kaleessa dheengadda haasaa waa'ee hin baafne haasofta yoo ta'e har'a waa'ee jireenyaa nama gorsuu jalqabda jechaadha. Waan irraa dhandhamatte, waan irraa jijjiiramte.
Jireenya keerraa muuxannoo jireenyaa namaa qooduu jalqabdaa jechaadha. Namootaaf gaaddisa taata ittillee deebitee jechaadha. Kanaaf imalli kaayyoo salphaamatti kan akka tasaasi keessatti dhalatu mini of gaafadhu. Maaf hin dhaladhe jedhii of gaafadhu. Jireenya koo keessatti maal jijjiiruun barbaadaa jedhiitii of gaafadhu. Eessa ga'u akka barbaaddu eessa ga'uun barbaada maaf hin jiraadhaa jedhii of gaafadhu. Lafti yeroo bari'u callistee hin kaa'in. Oolmaa kee har'aa sirriitti karoorsi. Maal hojjechuu akka qabdu of gaafadhu. Har'a maal hojjeteen oola jijjiirama maaliif fideen ooluu qaba jedhiitii of gaafadhu. Yeroo kana jireenyi keellee jijjiirama imala kaayyoo jalqabdaa jechaadha. Egaa biqilaan sun yeroo facaastan sanyii yeroo facaastan erga biqilee ifa isa barbaachisa, ifa aduu isa barbaachisa, bishaan isa barbaachisa, kunuunsa garaagaraa isa barbaachisa. Akkasuma kaayyoon illee wantoota isa barbaachisu akka bishaanitti, akka ifa aduutti, akka xaa'oo garaagaraatti wantoota isa gabbisanii akka inni firii gaarii argamsiisuu gargaaranii kaayyoon illee wantoota isa jabeessan qabu. Namoonni tokko barnootaan guddifataa. Namoonni tokko maal jedhu an akkamittiin kaayyoo biizineesii akkasii hojjedha. An akkamittiin barnoota akka kanaa hojjedha. An akkamittiin kana godha. An akkamittiin kana godhaa jedhu. Isaaf deebiinsa barnoonni jira. Ispiriyaansii namaa irraa hin baratta. Mana barnootaa keessaa hin baratta. Mana amantaa keessaa hin baratta. Kaayyoo qabaattennaan imala kaayyoo baratta. Jalqabdeennaan karaatti wantoota si danqan barnootaan mo'atta gabbifatta. Inni kan biraan imala kaayyoo kee galmaan gahuudhaaf hojii cimaatu si barbaachisa. Jalqabuu miti ijoollee. Kaayyoo qabaachuu miti imala kaayyoo keessatti ciminatu nama barbaachisa. Kaayyoo qabdaa maal gochuu barbaadda kana erga kaayyoo kee qabaatte kaayyoo keessa na bakkaan gahuuf immoo maal jalqabda imala kaayyoo. Namni imala jalqabe hunda miti kan bakka yaadame gahu nama cimee hojjeteedha. Galma yaadame kan gahu. Kanaaf wantoonni imala kaayyoo keessatti akkati hin jabaattu si godhan, akkati dagaagdu si godhan keessaa qabxiin inni lammaffaan hojii cimaadha. Karlasummaan hin barbaachisu. Hojii kee keessatti laafina agarsiistennaan imalli kaayyoo keetii kiiloomeetira hedduudha yoo ta'e kiiloomeetira 5, kiiloomeetira 6, kiiloomeetira walakkaa bakka gahu geessu barbaaddu geesseetu karaatti dhaabbatta. Kanaaf imala kaayyoo keessa maaltu jira? Hojii cimaatu jira. Cimanii cichanii hojjechuutu barbaachisaadha jechaadha. Bakka gahuu barbaaddan isintu beeka. Bakka gahuu barbaaddan sana keessatti ciminni garuu isinirraa barbaachisa. Inni kan biraan obsa. Obsa namni hin qabne imala kaayyoo isaa galmaan gahuu hin danda'u. Namni magaalaa tokkorraa magaalaa biraa yookaan Finfinnee dhufuu yoo barbaade aduun karaatti yoo itti dhiite ani kana caalaa hin deemu bakkan itti utuu ifuu ga'e kanatti na buusaa yoo jedhe bakka sanatti bu'a. Namni garuu chaalenjii sana danda'e sa'aatii 4 haa ta'u sa'aatii 3 magaalaa Finfinnee gahuu danda'a. Kanaaf imala kaayyoo keessatti maaltu jira? Chaalenjii jira. Chaalenjiitu si mudata. Rakkinas si mudata. Arrabsoos si mudata. Mallatta'aa saasiin jedha. Namni si dhaggeeffatu koomentii si godha. Si arrabsuu danda'a. Amilee keetti bu'a. Ufuma haasofti malee, ufuma haasaa malee nama kanaaf malu miti siin jedha. Amileen kee si cabuu danda'a. Amilee kee yeroo si cabu kanatti maaltu si barbaachisa? Obsa si barbaachisa. Kanaafuu imala kaayyoo keessaa obsa qabaachuutu barbaachisaadha waan ta'eef imala kaayyoo kee karaa natti ittiin galmaan geessu keessaa inni tokko akka bishaanitti akka ifa aduutti kan si fayyadu obsaadha jechaadha. Inni kan biraan murannoo barbaachisa. Dhugaan isinitti hima amma yuutuubii kanarratti gaafa poostii tokko poostottu namni 2 yookaan namni tokko sabiskiraaybii sii gochuu dhiisuu danda'a. Kaayyoo keeti yoo ta'e sabiskiraayibii hedduu argachuun kaayyoo kedha yoo ta'e namni 2 garuu sii gochuu danda'a yookaan immoo tasayyuu dhabuu dandeessa. Garuu murannoo qabaattee wantoota kan biroo wantoota nama harkisuu danda'an wantoota nama barnoota gaarii namaa kennuu danda'an amilee namatti horuu danda'an kan biraa yoo jijjiirtee poosti gootee ala nama kan biraa argachuu dandeessa. Nama 4-5 utuma jettuutu nama miliyoonaa argatta. Imala kaayyoo keessa maaltu jira? Murannootu jira jechaadha. Murannoo hin qabdu taanaan karaatti dhaabbatta. Namni guyyaa guyyaadhaan kaayyoo isaa irratti hojjetu suuta guddina isaa agarsiisa. Guyyaa guyyaadhaan kaayyoo qabdu biratti maaltu na barbaachisa jedhee guyyaadhaan utuu addan kutin namni kaayyoo isaa irratti guyyaadhaan hojjetu suuta maal godha? Guddina isaa agarsiisa. Ji'a 1 boodanii jabaata. Ji'a 2 boodanii jabaata. Ji'a 3 boodanii jabaata.
waggaa tokko booda jireenya dinqisiifatamu tokko jiraachuu jalqabaa jechaadha. Waggaa 2 booda jireenya baay'ee dinqisiifatamu jiraachuu jalqaba. Waggaa 3 booda jireenya namoota biroodhaaf iyyuu darbee jireenya ta'u jiraachuu jalqabaa jechuudha. Kanaaf maaltu na barbaachisa? Mala kaayyoo keessatti murannootu si barbaachisa. Murannoo yoo hin qabdu ta'e wantoota amilee keetti bu'an salphaadhumatti, wantoota obsa kee fixaniin, wantoota abdii si kutaniin, wantoota cimina hojii kee barbaadaniin, hanqina barnootaatiin wantoota si mudataniin murannoo hin qabdu taanaan karaatti dhaabbattaa jechaadha. Kanaafuu mala kaayyoo keessa murannoon jira. Maaltu si mudachuu danda'a? Namoonni si qeequu danda'u. Namoonni si shakkuu danda'u. Al tokko tokko atumtoof shakkuu dandeessa mala kaayyoo keessatti. Qeeqii garaagaraa sirratti ka'uu danda'a. Isuman sila siniif kaasee jechaadha. Waan humna ishee olii tiixatti jedhamee amma al tokko tokko namni garuu wanti humna ofii olii maali? Kaayyoon jiraannaan imala kaayyoo keessa barnootaan miti kan imalli kaayyoo kan inni ittiin guddatu maaliin isiniin jedhe tokko barnootaan isiniin jedhe. Hanqina barnootaa qabna yoo ta'e achi keessatti baranneetu imala kaayyoo keenya guddifanna. Namoonni si qeequu danda'u garuu kun maal beetti isiin jechuu danda'u. Namoonni si shakkuu danda'u. Maal hafuura moo kun akkamittiin immoo ammuma kee immoo amma akkamittiin akkas ta'es yeroo namoonni siin jedhanis mudachuu danda'u. Atu of shakkita al tokko tokko ani koo ji'a darbe koo akkasiidha. Dhuguman imala kaayyoo koo kana bakkaan ga'a. Suusii koo kana dhuguman dhiisaa. Wantoota jireenya koo wajjin addaabtii godhan kana dhuguman irraa adda ba'a. Dhuguman mana puuliidhaa ba'een dhaqeen barnoota dhimma imala kaayyoo kanaa wajjin wal qabatu baradhaa. Al tokko tokko atu of shakkita. Dhiisuu nan danda'a wanta jedhu of gaafattaatiyyuu al tokko tokko jechaadha. Garuu maaltu jiran isiniin jedhee imala kaayyoo keessa murannoo waan jiruuf adeemsa sana keessatti wantoota ati dhiistee of jijjiiruu hin dandeenye hin jiru jechuudha. Kanaafuu kabajamoon maatii imala kaayyoodha. Kana beeknee cichoominaan hojjechuun barbaachisaadha. Imala kaayyoo keessatti gaafa adeemsa jalqabnu, gaafa kaayyoon keenya nuuf galee, gaafa deemsi keenya sirrii ta'uu isaa nuuf galee, jireenya keenya nuuf geggeessu isumatu jalqaba. Kaayyoo keenya nu hoogganuu jalqabaa jechaadha. Isteeppii kanarra geenyeennaan. Gaafa kaayyoon guddatu jireenya namaa geggeessuu kan jalqabu kaayyoo keeti jecha. Namni kaayyoo qabu ganama yeroo ka'ullee sababa qaba. Ganama ka'ee fuula dhiqatee uffata uffatee ciree nyaatee akkasumaan hawaasa kanatti gadi hin ba'u. Eessa akka oolu akkamittiin akka oolu maal jijjiiree akka oolu beekaa jechaadha namni kaayyoo qabu. Sababa qaba ganama ka'uunsaa. Aduun dhiituuf sababa qaba. Guyyaan isaaf sababa qaba. Kanaaf kaayyoon keenya nu hoogganuu jalqabaa jechaadha. Imala kaayyoo keessatti barnootaan of jabeessineennaan ciccinee cichoominaan hojjenneennaan murannoo qabaanneennaan obsa qabaanneennaan adeemsa keessa maaltu dhufa jechuudha. Kaayyoon keenya nu hoogganuu jalqabaa jechaadha. Ganama gaafa hirribaa kaanu koo maal hojjechuun jalqaba? Har'a maaliin ooluun qaba? Akkamittiin maal jijjiiree ooluu qaba kan jedhu sababaa wajjin hirriba keenya keessaa kaanaa jechaadha. Dadhabina keessatti namni kaayyoo qabu dadhabina isaa keessatti humna horata. Kun salphaadha jedha. Harka hin laatu. Sinii galee harka hin laatu. Rakkoo keessatti akkamittiin akka dandamatu. Rakkoon kun anaaf diina koo miti jedha. Opportunitiitti jijjiiree rakkoo sana gara opportunitiitti jijjiireetu humna horataa deemaa jechaadha namni kaayyoo qabu. Sababiin isaanii waa'ee rakkina ishee irra isa mudattuutu hin taane, chaalenjii irra isa mudattuutu hin taane kan inni ilaalu maalidha waan ta'eef fuulduratti kunoo kaayyoo isaati waan ta'eef jechaadha. Rakkoo keessatti abdii qaba. Al tokko tokko abdii wantoota nama kutantu isinitti dhufa. Karaa hiriyaa abdiin kunillee ulfaatti, kunillee hin danda'amtu, umuriin keenya deemeera, utuu ta'e kanaan dura, kana booda maalan godhaa kan jedhu hiriyaa keessanirraa maatii keessanirraa isinitti dhufa. Wantoota abdii isin kutantu isinitti dhufa. Garuu namni kaayyoo isaatti amane rakkoo keessatti abdii qaba. Sababni isaa kaayyoon isaa karaa isaaf agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Namni kaayyoo hin qabne garuu akka nama huuba yookaan habaqii salphaatti qilleensaan gara barbaadeetti deemuttitu jiruuf jireenyi hiriyaa, jiruuf jireenyi hawaasaa, jiruuf jireenyi naannoonni keessa jiraatu gara barbaadeetti isa oofaa jecha. Namni kaayyoo hin qabne akkasi. Manaa ba'ee hiriyaan tokko kottachi deemnaa jennaan achi deemaa jecha. Manaa gadi ba'ee silaa iddoo biraa kan deemuuf ture hiriyaan tokko kottu addana teenye hin nyaanna hin dhunna yoo inni jedhe dhaqee duukaa nyaatee dhugaa jecha. Oolmaasaa isa akka inni ta'e hin beeku waan ta'eef, kaayyoo hin qabu waan ta'eef, sa'aatiin isaa achitti dhumtu
maal isa duraa akkamiitu hin barre waan ta'eef gara barbaadetti haalli naannoo dhiibbaan naannoodha gara barbaadetti isa geessaa jechaadha nama kaayyoon qabdi. Akkasiin of ilaaltan hin barbaada. Jireenya keessan guyyaa guyyaa akkasiin jijjiirtaniif akkan jijjiiruuf imalli kaayyoo nuuf baname waan ta'eef chaanelii kana keessa dhuftanii dhaggeeffattanii akkasiin dhiiftaniif mini kan hin barbaadu. Irraa akka jijjiiramtan maaliifan dhaladhe jettanii akkasiin of gaafattan. Maal jijjiiruun qaba jettanii akkasiin of gaafattan. Ganama ribaa ka'uun keessan sababaa wajjin akka ta'uu qabu akkasiin bartan. Yoom jalqabuun irra jiraata kan jedhu ammuma akkasiin jalqabdan. Imala kaayyoo keessanii keessatti kaayyoo keessan bartan taanaan beekuu akka qabdan. Bartan taanaan imalli kaayyoo akka jiru akka bartan. Imala kaayyoo keessatti immoo chaalenjiin si mudachuu akka danda'u. Qeeqni si mudachuu akka danda'u. Kufaatiin si mudachuu akka danda'u. Wallaalumni si mudachuu akka danda'u. Sanammoo akkamittiin imala kaayyoo keenya guddifannu barnootaan akka guddifachuu dandeenya. Obsaan akka guddifachuu dandeenya. Murannoodhaan guddifachuu akka dandeenya. Cichoominaan hojii cimaa aarsaa kaffallee hojjechuudhaan guddifachuu akka dandeenya. Akka qilleensaatti walii gadi jiruuf jireenya biyya lafaa nu oofuu akka hin dandeenye bartanii hojiirra immoo akkasiin oolchitaniif chaaneliin kun kan isin baname malee dhaggeeffattanii akkasiin dhiiftan miti jechaadha qaaliiwwan keenya. Yeroo dogoggorri jiraatu namni kaayyoo qabu dogoggora isaarraa barata. Yeroo kufuu akka itti ka'u beeka. Sababni isaa gaafuma kaayyoo qabate sana waggaa dhufutti mana ni ijaara jedheera taanaan gidduutti akka mismaarri dhabuun isa mudatu beeka. Ashawaa dhabuun akka isa mudatu beeka. Dhagaa dhabuun akka isa mudatu beeka. Namuma ijaaru yoo akka itti dhabuu akka danda'u beeka waan ta'eef dursee chaalenjii imala kaayyoo isaa sana keessatti isa mudatu understand godheera waan ta'eef yeroo inni isa mudatu istiraateejii itti jijjiira malee hin kufu jecha akka itti ka'uu beekaa jecha. So imala kaayyoo jechuun kanadha. Isiniin jechuun barbaade. Inni kan biraan imalli kaayyoon qormaata keessa darbuu qaba. Kufaatii keessa darba. Gadda keessa darba. Mormii keessa darba. Dadhabina keessa darba. Isuma amma isiniif kaasee jechaadha. Imalli kaayyoo chaalenjii qaba. Kufaatiin si mudata. Gaddiin si mudata. Hiriyaa kaleessa jaallattu irraa adda ba'uu dandeessa. Siin ooduu iyyuu danda'a. Kaleessa wajjin nyaannu, wajjin dhunnaa, wajjin qaamnaa, wajjin xuunna siin jedha. Har'a gaafati amala keessan harkaba kaayyoodha irraa adda baatu. Jibbisi mudachuu danda'a. Hiriyaarraa jibbamuu dandeessa. Garuu jibba kan biraa miti kanatti jibbiti. Amala sana si balleessaa jira. Jireenya kee irratti vaaliyuu tokko addisii gochaa waan hin jirreef dhiisaa jirta malee nama sana hin jibbineeti. Yeroo namni sun siin ooduu gaddisi mudachuu danda'a. Mormiin hiriyaarraa sitti ka'uu danda'a. Dadhabinni tokko cimtee hojjetta waan ta'eef dadhabuun si mudachuu danda'a. Bututuu dandeessa. Fiigaleera. Istiraappoon dhaqee si daakuu danda'a. Hojii humnaa si barbaachisa waan ta'eef hin hojjetta ka. Deemsa si barbaachisa yoo ta'e hin deemta ka. Kanaafuu isaan kana keessa darbeetu imalli kaayyoo isa galma isaa kaa'aa jechaadha. Egaa imalli kaayyoo kun yoomirraa cirameetu yoomirraa nyaatamu. Yoom bilchaata imalli kaayyoon ati jalqabde kan jedhu isinii ibseen gara xumuraatti fida. Yoomidhaa imalli kaayyoon akkuma gararraatti isinitti himee qormaati si mudataa, hiriyaarraa mormiin si mudataa, koomentii garaagaraa, qeeqa garaagaraa dhufaa. Garuu imalli kaayyoo kan inni bilchaatu kan ati irraa cirachuu dandeessu yookaan bilchina kan inni agarsiisu gaafa sodaa dhiiftudha. Sodaa keessaa gaafa baatu. Kufaatii akka barumsaatti gaafa ilaaluu jalqabdu. Hojii kee jaallattee sirrii mana hojjechaa jira jettee hojii kee utuu adda ittiin kutin gaafa itti fufiinsaan hojjechuu gaafa bartu. Kaayyoo jechuun dadhabinaa akka hin taane. Kaayyoo jechuun kaayyoo dadhabuu keessatti deebi'anii ka'uu akka ta'e gaafa barte. Kaayyoo keessatti gara fuulduraatti imaluu gaafa shaagaltu maal ta'aa jira jechuudha. Gaamma imalli kaayyoo keetii bulchaataa jira jechuudha jechaadha. Kanaaf obboloonni koo addana keessa teessanii dhaggeeffattanii akkaataa kanaan sheeppii of gochuu qabdu. Sababaaf dhalattan waggaa 20 waggaa 25 lafa kanarra waaqii umurii nuuf kennee 30 40 50 jiraanne lafa kanarra waaqii umurii nuuf kennee sababa jiraanneef kan hin beekne maaf akka jiraannu kan hin beekne
Har'uma akka itti yaaddan gaaffii kana akka of gaafattan maaliifan dhaladhe maafan jiraadha maal jijjiiruun qaba maatii koo keessatti ofii koo irratti yeroo ammamiin dabarse yeroon dabarse kana keessatti maalan jijjiire ashaaraa maaliin lafa kaa'e kan jedhu akkasin of gaafattan hin barbaada waamichan isiniif godha maaliif jiraattu maal jijjiiruu barbaaddu maal eessa ga'uu barbaaddu of beeka kaayyoo ifaa qabaadhaa barreessaa kaa'aa callistanii aduun dhiitee bariitee waggaa waggaatti bakkuma waggaa darbe wal beennutti waggaan tokko dhumee gaafa deebinee wal arginu bakkuma sanatti wal arguu danda'u nurra hin jiraatu yoo Waaqayyo nu gargaare kaayyoo keenyaan imala kaayyoo keenyaatiin of jijjiiruu barbaachisaadhaan isiniin jechuun barbaade waamichan isiniif godha isa kanarratti akkasin of ilaaltan dhugaan isinitti himaa waamichan isiniif godha maaliif jiraattu maal jijjiiruu barbaaddu eessa ga'uu barbaaddu waamichan isinii godha gaaffii kan akkasin of gaafattan yeroo kana sanyii kaayyoo facaafattaniittu jechaadha sanyii kaayyoo facaafattaninnaan maaf akka jiraattu barteennaan maal jijjiiruu akka barbaaddu barteennaan eessa ga'uu akka barbaaddu barteennaan imala kaayyoo jalqabi imala kaayyoo keessa chaalenjii jira imala kaayyoo keessa dadhabuutu jira imala kaayyoo keessa qeeqatu jira arrabsamuu jira imala kaayyoo keessa gaddi jira haa ta'u garuu imala kaayyoo keessatti barnootaan of jabeessi guddifadhu cimiitii hojjedhu obsa qabaadhu murannoo qabaadhu yeroo kana sodaa keessaa baata yeroo kana kufaatii keessatti deebi'anii ka'uun akka jiraatu barta yeroo kana gadda gammachuutti jijjiiruun akka itti danda'amu barta yoo kufte karaa ittiin kaatu barta kisaaraa si mudatu bu'aatti karaa itti jijjiirtu barta irra deebi'ee waamicha isiniif godhaa gaaffii of gaafadha maaliif jiraattu maal jijjiiruu barbaaddu garamitti deemuu barbaaddu dhalannee guddannee darbuudhaa kaayyoon keenya yoo arganne nyaanne yoo arganne uffanne darbuudhaa kaayyoon keenya waan itti jijjiiramuu qabnu duraa jijjiiramuu danda'utu nurra jiraata kaayyoo ifaa ta'e haa qabaannu imala kaayyoo wajjin fuulduratti haa deemnu subscribe gochuu koomentii gochuudhaan sheerii gochuudhaan barnoota akka kana namoonni dhufanii akka isaan barataniif waamicha godhaa isiniin jedhaa guddaa galatoomaa nagaatti.